Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Mu'ee Online. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa har'a qabadhee kan isin dhibe warroonni hojii online hojjetan akkanumallee online irratti kaffaltii adda addaa kaffaluu barbaadan oduu gammachiisaa ta'e karaa YouTube chaanaalii kan koo Mu'ee Online ittiin qabadhee isin dhufe. Egaa viidiyoo tana bal'inaan YouTube chaanaalii kan koo soofuma raap irratti isin hojjedhee jira. Asirratti garuu wanta adda ta'e har'a kan isin ittiin himuudhaaf dhufe. Sistemoota isin ittiin fayyadamtanii hojii online irraa doolara ittiin argattan kanaan dura isin barsiisaatiin jira. Appilikeeshinoota adda addaa, bootiiwwan adda addaa, weebsaayitiiwwan adda addaa, wanta adda addaa hojii online ittiin hojjechuu dandeessan isiniif dhiyeessaa jira. Kanaan dura baay'een keenya rakkachaa kan turre immoo hojiiwwan online kanneen erga hojjennee booda akkamitti gara qarshii biyya keenyaatti baafachuu dandeenya? Akkamitti itti fayyadamuu dandeenya? Kan jedhu bu'aa bayii baay'ee rakkisaa ta'e ture. Kanaan wal qabatee immoo sistemoota isin itti fayyadamuu dandeessanillee kanaan dura yeroo adda addaa isiniif dhiyeessaa ture. Exchangeewwan adda addaatti fayyadamaa isiniin jedhee Telegram walletii, Binance accountii, Bybit accountii, OKX accountii, Bitget accountii kanaafi kan kana fakkaatan fayyadamaa isiniin jechaatiin ture. Kana qofaa miti. PayPal Itoophiyaa keessa teessanii salphumatti lokeeshinii adreesii jijjiiruudhaan lokeeshinii biyya biraatti fayyadamuudhaan fakkeenya Dubai, Ameerikaa, UK kanneen itti fayyadamuudhaan akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan. Inni kunis yeroodhaaf isin fayyadee yeroodhaan booda isin harkaa cufaa turanii closed gochaa turan nurraas isinirraas baan gochaatiin kan turan. Kunis sababa IP addressiin keenya beekamuufi location nuti argamnu jechuudha. Itoophiyaa jedhanii yaadanii yoo yaadan select godhanii Itoophiyaa keessatti argama namni kun jedhanii locationii nu jijjiirrus VPN itti fayyadamne yookaan immoo lokeeshinii biyya biraatitti illee yoo fayyadamne bilbila keenyaan detect godhanii erga nu argatanii booda salphumatti nu harkaa baan gochaa turan cufaatiin turan. Sistemoonni kun illee yeroo bareedaaf yeroo muraasaaf erga hojjetanii booda nu harkaa cufamaatiin turanii soo furmaata kanneen amma arganne fakkaanna. Sababni isaas maalidha? Wantoota afur isinii dhaqaba. Wantoonni afran kunniin maalidha? Hojii online ammaan booda salphaa ta'eetiin jira. Mana keessan teessanii hojjechuu dandeessan. Kan hojjettan immoo mana keessan teessanii akkaawuntii keessaniin baafachuu dandeessan. Hojiiwwan online irratti hojjettan kamiyyuu salphumatti argachuu dandeessan doolara keessan jechuudha. Kana qofaa miti. Kaffaltiiwwan adda addaa online irratti kaffaluu dandeessan ammaan booda. Fakkeenyaaf namni appilikeeshina build godhe tokko appilikeeshina uume tokko appilikeeshina san Play Store irratti verify taasisuudhaaf yookaan immoo active taasisuudhaaf Play Store maal gaafata jechuudha? Salphumatti doolara xiqqoo ta'e tokko gaafata. Ergas immoo erga kalaqxanii booda appilikeeshina tokko nutis kalaqaatiin jirra. Appilikeeshina tokko appilikeeshini kun yeroo xumurame isiniin dhaqqaba. Appilikeeshina kana appilikeeshina maqaa kan kootiin qophaa'edha. Appilikeeshina irraa fayyadamuu dandeessanidha. Hojii online maal kunniin keessatti uumamedha. Develop gochuu irratti argamna. So appilikeeshina kana immoo galmaa yeroo geenne kan isiniif dhiyeessu ta'a. So appilikeeshina kamiyyuu erga kalaqxanii booda Play Store irratti active taasisuudhaaf Play Store irraa namoonni salphumatti akka buufatanii itti fayyadamaniif active taasisuudhaaf egaa Play Store baay'een keessanii beektaniiti madda kuusaa maaliti? Appilikeeshinoota adda addaati. Dhaabbanni adda addaa namoonni adda addaa business kaampaaniin adda addaa appilikeeshinoota adda addaa yeroo kalaqan eessarra galakkisan? Salphumatti Play Store irratti. Play Store dhaaf immoo doolaaraan kaffaltan. Master card yookaan immoo Visa card yookaan immoo Google Pay itti fayyadamtanii kaffaluu qabdan jedhan. Kanaaf immoo Master card akkanumallee Google Pay argachuu hin dandeenyu. So ammaan booda immoo maal gochuu dandeenya jechuudha? Salphumatti kaffaltii kana salphumatti kaffaluu ni dandeenya jechuudha. Maaliif? Master card nuuf eeyyamamee jira, Visa card nuuf eeyyamamee jira, akkaawuntiin doolaaraa nuuf eeyyamamee jira. So kanatti fayyadamnee salphumatti kaffaluu dandeenya jechuudha. So kanaan kan wal qabate har'a viidiyoo keenya kanarraa keessatti bal'inaan ni ilaalla diiteelii jechuudha. Akka irraa fayyadamtan immoo abdiin qaba. Warroonni YouTube channelii kanaaf haarawwatan YouTube channelii kun kan keessanii kan Mu'eeti. Mu'ee Online. Waa'ee teknooloojii fi hojii online qofatu irratti darba. Kanaaf subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like gochuun irraanfatina. Like gochuun isinitti ulfaata. Like taasisa. Kanaaf amma gara odeeffannoo keenya kanarratti isinitti yeroo deebinu wantoota afur isiniin dhaqqaba. Tokkoffaa irratti kan ilaallu Master Cardidha. Master Card Itoophiyaa keessatti teennee akkamitti argachuu dandeenya warroota jettaniif Master Card argachuun hedduu tokko salphaa ta'etu jira. Ammaan booda baankii isin maamila itti taatan baankiiwwan adda addaatu jira Itoophiyaa keessatti. Awaash Bank, Oromiyaa Bank, Cooperative Bank of Oromiyaan jira. Akkanumallee baankiin daldala jira. Awaash Bank jira. Siiqeen jira. Baankiiwwan bal'atu jira. Baankiiwwan kana deemtanii ammaan booda maal argachuu dandeessan? Master Card keessan argachuu dandeessan jechuudha. Salphumatti jechuudha. So kanaafiyyuu Master Card qopheessuu ni eegalu ammaan booda baankonni immoo seera mataa isaanii ni baasan. Yeroodhaaf eeguun murteessaadha. Amma detail viidiyoo kana akka isiniif hojjedheef dhiitanii yoo gaafattan information isiniif kennu. Garuu maalidha? Hojii irra hin oolamne. Seerri kun ni heeyyamameef malee baankiin biyyoolessa Itoophiyaa baankotaaf ni heeyyame malee ammaan booda Master Card isaan sistema ittiin qopheessan build godhan ni qopheessan jechuudha. Baankii
wan biyya keenya keessatti argaman international kan ta'e master card mataa isaanii ni qopheessan. Master card kana immoo security isaanii sirriitti gana build godhan, application isaaf barbaachisu gana build godhan, security team qopheessan waa baay'eetu jira. Kana qopheessuudhaaf immoo yeroo fudhachuu danda'a. Garuu yeroo dhiyoo keessatti master card kamiyyuu argachuu ni dandeessan. Kanaan duras master card ni kenna waan ta'eef baankonni Itoophiyaa keessatti argaman warroota biyya alaa deemanii qofaaf kennaatiin turan master card fi visa card jechuudha. So kanaafiyyuu salphaamatti ammaan booda isa kana maamiltoota isaaniitiif dhiyeessuu ni danda'ani. Dhiyeessiin kun immoo yeroo gabaabaa keessatti hojii irra ni oola jedheeti yaada. Tokkoffaa master card argachuu ni dandeessanii, karaa hojii online ittiin kafaluu dandeessanii fi ittiin argachuu dandeessan keessaa tokko master cardidha. Lammaffaa irratti immoo visa cardidha. Egaa visa cardis kaardiiwwan adda addaa qopheessuu irratti argamu. Visa cardii adda addaa ni qopheessanii. Egaa visa cardiiwwan kunniin maqaa adda addaatiin qophaa'uu danda'a baay'ee. Master cardiin illee maqaa adda addaatiin qophaa'uu danda'a. Fakkeenyaaf Bybit master card ni jira. Akkanumallee visa card ni jira miti akkas jechuudha. So maqaa isaaniitiin qopheessuu ni danda'an jechuudha. Oromiyaa master card jedhanii yookaan immoo Oromiyaa bank master card akkanumallee kanneen biraas Awaash bank master card jechuudhaan maqaa moggaasaniif garuu ergasii immoo isa kana build gochuudhaaf yeroo irraa fudhachuu danda'a waan ta'eef ammaan booda visa cardis ni qopheessanii. Visa card kana immoo yeroo namoonni itti fayyadaman baay'inaan warroota vizitii deemanii fi kafaltiiwwan adda addaatiin kafaluudhaaf kan itti fayyadamanidha. So lammaffaa irratti kan ilaalamu isa kanaadha, karaa kafaltiin itti argachuu dandeessanii fi kafaltii ittiin kafaluu dandeessan. Sadaffaa irratti immoo baankiiwwan kunniin Itoophiyaa keessatti kan argaman biraandii isaanii kan ta'e international kan ta'e kan mataa isaanii payment method isaanii kan ta'e maal qopheessuu danda'anii kaardii biyyoolessaa qopheeffachuu ni danda'an ammaan booda jechuudha. Baankonni kunniin kan isaan ibsu, kan eenyummaa isaanii ibsu international kan ta'e kan baankiiwwan adda addaa irratti hojjechuu danda'u akkasii kaardii akkasii ammaan booda hojjechuudhaaf carraan banameefii jira. So kanas hojjechuudhaaf immoo kanaan dura seeratti dhorkaatiin ture, amma kanaaf immoo qophiidha waan ta'eef karaa ittiin kafaltii ittiin argannu keessaa tokkos isa waan ta'eef isa kana qopheeffachuu ni danda'anii jechuudha. So kunis hedduu tokko nu qarqaara. Maaliif online irratti waan hojjenne tokko fayyadamuudhaaf. Fakkeenyaaf online irratti doolaara 100 yoo hojjetan doolaara 100 san baafachuudhaaf karaa Binance-tiin isiniin jira, Bybit-tiin isiniin jira, OKX-tiin exchange-iiwwan adda addaa isiniin jira, PayPal isiniin jira, Master Card, Visa Card isiniin jira. Kafaltiiwwan adda addaa namootaaf ni kafaltan yoo ta'e immoo Google Pay isin gaafata, Payoneer isin gaafata, Visa Card isin gaafata, Master Card isin gaafata, PayPal isin gaafata. So kanneen ammaaf carraan nuuf banameetiin jira itti fayyadamnuun ergaa kan koo kanarraa jechuudha. Afuraffaa irratti immoo PayPal accountidha. Egaa PayPal accountiin Itoophiyaa keessatti illee kanaan dura hin hojjetu. Baay'een keessan ni beektanii PayPal fi Itoophiyaan waliigaltee hin qaban. PayPal accountii biyya keenya keessatti akka banamu. So kanaaf kanaan dura maalitti fayyadamaatiin ture jechuudha. Salphamatti payment methodiiwwan adda addaa kafaluudhaaf akkanumallee kafaltii adda addaa argachuudhaaf PayPal lokeeshinii jijjiiruudhaan itti fayyadamaatiin ture. Lokeeshinii adda addaa kan akka Dubaay, Ameerikaadha, Ingiliiz maal gochaatiin kan siistama adda addaatiin isiniif hojjechaa ture viidiyoo kanaan dura. So amma siistamoonni kunniin hafanii Master Card fi Visa Card keenya liinkii gochuudhaan achirratti salphamatti aktiif taasifnee PayPal accountii mataa keenya banannee itti fayyadamuu ni dandeenya. Kun immoo yeroo dheeraa hin fudhatu, yeroo gabaabaa keessatti kan irraa fayyadamuu dandeenyu akka ta'u abdiin qaba jechuudha. So viidiyoo keenya kanarraa keessatti egaa karaa kafaltii ittiin argannu haarawaa biyya keenya keessatti aktiif tahaatiin jiran isaan afran kanneen isiniin dhaqqabee jira. Baankonni immoo seera kanatti fayyadamuudhaan international kan ta'e kaardiiwwan adda addaa qopheessuu ni danda'an. So kaardiiwwan isaan qopheessan immoo baankii irraa garaagarummaa qabaachuu danda'a. Akkaataa itti fayyadama isaa odeeffannoo bal'aa yeroo adda addaa faana bu'ee kan isiniin dhaqqabu ta'a. Asirratti wanti guddaan isin beekuu qabdan ammaan booda hojii online qofa hojjedhaa malee karaan kafaltis biyya keenya keessatti salphachaatiin dhufeetiin jira. So kanaaf akkaawuntii keessan kan doolaaraa banachuu ni dandeessanii, kana kanatti fayyadamuu ni dandeessan. Carraawwan dhufan kanatti fayyadamuudhaan immoo isinirraa kan eegamu maalidha? Hojiiwwan online aktiif taatanii hojjechuudha. Hojiiwwan online kanarratti kan hojjetan immoo Master Card, Visa Card, PayPal maal kana fayyadamtanii baafachuu dandeessan. Dabalataan immoo exchangeewwan akka Binance, Bybit, Telegram Wallet fi kan kana fakkaatan baay'eetu jira. Karaan ittiin baafattanis ammaan booda Itoophiyaa keessatti aktiif ta'eetiin jira, rakkachuun hafaatiin jira jechuudha. So kanaaf itti fayyadaman ergaa kan koo kanarraati. Kanarraa asirratti umree jira. Yeroo itti aanu immoo viidiyoo addaatii walitti deemnaa hangasitti nagaa turaa isiniin jechaa warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun irraa fatina. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina hangasitti nagaa jiraadhaa.